मेरा बिजनेस अगर सीसो नबी जिंजिरू यो अभी जिरा चुहा दे रबी जिंजिरू मुहम्मद से कम को बड़ा तंबो अम्मा करना तिफाई याद है फिंजा तनी मज़ीन फिंजा अम्मा नमनी कुछ लाल खनानी उम्मत औरों खाना बा रब्बिंग केन्या कनु लोले रब्बिंग केन्या दारा नुको डुबर बादन इफ़ी दारा नुको नहीं बिती रब्बी केन्या ने सोल्ला अपने अकल बतन रा दारा तान अका शंजन नुजले तुम बिकल्ले अका बीती तेन्या बरका डब्दू अका जिरुन तेन्या बरका डब्दू बक्का युत जिल्ली कतानु बलान अब नुसाते लो लबतना कुब्बा वाल बल्ले इसना का होगा बर्बादन बियारा बार राफिदे नूंजत गरी गरी इसका कसर नूंजू जिरावर बियारा बार राफिदे तनी आकाश में तो उन्हें तेज़ नोल लाला था पर बिलिज़नी चिवरानी बिलिज़ा तनूरन कम ने तेज़तंजाम पे ये तक आमनी चिंचा होता फिंचा नहीं निकलने तसला तो तक्का सलाते हैं थरब्बी कहीं रहा तेरब्बी कहीं गलत कम बद यार दी तना गुब्बा नहीं बड्डा जरी सिम बिकल तो शक्किंग का बातिन थरुगा थरब्बी तना सिद्धि में तिन लफतना गुब्बा बड्डा यो तना सिद्धि मुन दुगा का नसीह मुन दुगा तना नसीह मुन बेकमती थी याफी واللي سمعت يا خندوي تطلع حليا فرد دوغيفات ربين كي يجا ada gafas yo sedekah sina kada cize hogus wata korot duga siti betin olantumma gabro tarabbiti siti betin olantumma rabbiti olantumma qur'anatis olantumma islamatis siti betin lafatana gubba bada olantumma anta islamati bakafirati akhiratis dunya ratis hakni nis isakana hakni qur'an hakni rasula هيا مال في الدمال يو أكا باتس فيدي دعا غبرتو دعا فيديس غبرتو دعا تي فوتو داتي فوتة ربي نجيرو نانجتا خنا يلا تدمته ودانه خنا يلا تدمتني ورا قرآن ربي يقول بيجا يلا تدمتني غندر ورا قرآن ربي يقول ورا قرآن ربي يقول بادي جيس يا ظالم ناتو يسرب يلا فانغون أمبتي نعم فيدي أكون هو قولي هذا لي دل الله كيف تفتكون الإيمان الإسلامي ميتي دل الرجال كيف تفتكون الإيمان الإسلامي ميتي دل الرجال كيف تفتكون الإيمان الإسلامي ميتي برامك توبيان هنگي إسلام ما تيجي كباجنيت هنگورو ما تيجي نسين كباجنيت إنيوم تنولين كباجو هقول كباجني تكوما نسرقاتي وقاني سرقا منافق نكرو منافق بدوفتا ربي تبليسا اللينسان سيبليسا بيجت سيجورا فنان كيتين كاليسي باسا ربي درا في ده لبسيته سيتا فنان كيتين غوتو كانكي عالم كان أجي غراچا وكسر كاسا بونيتي سيتي ماكم رامان تاوسا بريدين تاوكي سا هيا أتكلم جاتشو سنتي أتي ربي نجيرو هيا أورومون كوتا كوتا تو كلن ككريستانا كمسلمان سيران فرطو كنا أنا وبوتو سينجي أكتينو فيتم أمانتم ما داسيتو تبادلال
hayya rabbi isin agarsiisu mee rabbummaan isin agarsiisu zulmi hangana geessu jaran abiyyuma sanuu kan aangoo san kenneef tun aangoo gaariin jaamtu warrummaa gartee isiniif warra garteecha keessatti mana yaarrateef tun aangoon jaamtu zulmiidha haraami aangoon gartee tarabbi ittiin beeytutu gaariidha aangoon azaaba si galchitu maal aangoodha maal aangoo gaate tajannata si galchitu rizqii soggaate tajannata si galchitu tarabbii keessi beeksiftee rabbii wajjin hariiroo sirreessitu aangoo jechuun bareedduun isiin tana duniyaa jechuunis tanuma aangoo rabbii keetiin gargar si baaftu aangoo zulmiidhaan itti hojjettee booddee azaaba si galchitu salphina si dabarsitu aangoo firaa'uunaatiin garaagarummaa tokko illee hin qabdu warra firaa'uuna deeggaranis garaagarummaa tokko hin qabdu warra firaa'uuna rabbi jee achi garaagarummaa tokko hin qabdu hunda kee haameetiin si balleessa hunda kan kee haameetiin si balleessa lafa tana gubbaa hayya haameetiin si balleessa kaffeete kottu kaffeete oromoo miti ka abbaa fedhe kottu addunyaan kun wal gurradhu sumattiin himaa kam hayya sumattiin himaa kam jaalala kana jaalattu siitu naa kenne meeti dandeessu yoo barbaade na jibbime siitu naa kenne kana jaalattu dirqama rabbiiti si godhe jaalala siitu uume rabbitu uume siitu kan beekamu na godhe no rabbii kiyya sun tuffii bilisignaan islaamaa qabu garsiisa tuffii bilisignaan islaamaa qabu garsiisa wallo fixuunis tuffii islaamaa qabu garsiisa jawaarii duunis tuffii islaamaa qabu garsiisa ከኔ ኋላ ላሉት ብዙ መሐመዶች ፈራለው ጀዋሩ ግብጽቱ ሲንደገራ እስላሙማ ዳወለት ለምተኒ ጀናኒ አሬ ጀቻ ከነ ማረደ ደቢፍተኒ ጀን ጋዜጣይስ ቱዳን ጀቻ ከነ ማረደ ደቢፍተኒ ጀን ጀቻ ከነ አቦቲ ተየራይ ሰገልተኒ ኑመ ጀተኒ ማረደ ደቢፍታ ጀን ጀቻ ከነ interviewre taka jeen ala kulli al jeen ana miti muhammadota naboodan dhufan hedduudhaafin sodaadhaa jeen nu baanaa beekadhu ilma islaamaa jiru kana hundaafin sodaadhaa jeen gochees kaysan kan torbaan hin geenye quraana keenyarra dhaabbatanii dhiichisan biyyatti isin gaggurree miti akkanatti Itoophiyaa san fuunee akkana garagalchuutaa rabbii keenya maleekaadhaan biyya zulmiidha biyya zulmiidha biyya zinaa keessatti baay'ate maal biyya walaatuu fi siiriidha wal dhamaa sun keessa baay'ate maal Itoophiyaa nama biyyeettee haasoo itaa maal aangoon Itoophiyaa Oromoo irraa yoo hafe maali maali Oromoo irraa yoo hafe maal maali inni maali yoo biyya zulmii bulchinee baanne addunyaa tana xililchinee bulchina qulqulleessinee qulqulluudhaan kan nuuta addunyaa tana wahiddu beena wahiddu ni jira Oromoo keessas kanuma ilmaan islaamaa kana kanuma tokkummaa jennuun kanuma nuti jaalannu argaa teenye jibbu kanu keessaa yoo tokko dhalate balleessu yaadu maqaa xureessu hedduudha hin dandeessu sitti hin dhiifnu dhukkee sirraa qaamnu dhukkee nu wajjin rabbii keenyatu jira si wajjin rabbiin jiru kana quba qabaadhu warruma ilkaan adaadii kanaan jibba warra ilkaan adaadii jalaa gubbaadhaan ilkaan boqqolloo godhee Oromoo tana caccabsee nyaatee fixe Oromoo keessa jira kan kaleessaas abbootii teenya Oromoodhaa qabsooytu
maqaa amantiidhaatti moggaasee warra irraan tana gartee dhiiga ilmaan Oromoo quufee dhuge. Hiji tooftaa bar abbootii teenya waa qofaas jaarraafaas haja guutuma keenya nu ilmaan isaaniitis akkanatti nu ilmaan bareentoo kana liqimsitanii nyaatanii fixan diinaa wajjin alagaa wajjin nafxanyaa wajjin Tigiree wajjinis nu ilmaan islaamaa kana liqimsitanii abbootii teenya nyaatanii dhuyitanii abadan gaa ta abbootii xiyyaatti isinirraa hin baasa dhukkeen isinirraa kaasa isinitti hima arra sana isinitti hin dhiisu arra hangan lubbuu tanaan lafa tanarra jiru isinitti hin dhiisu wal dandeenyeet waliin jiraanna malee. Dhugaan kun yoo sitti mi'aawuu baate dhugaan rabbi yoo sitti mi'aawuu baate abadan sobni shayxaanaa nutti mi'aawu uummata kiyyattis mi'aawu. Wanta kan fiddan baay'ataanis sooromaanis nu ilmaan bareentoo isin caala. Qabeenyaanis sabboonummaanis nu ilmaan islaamaa si caala. Oromummaatti wareegamuunis Oromoof hojjechuunis nuutu isin caala. Kafeete yoo ta'e as bahi nurra yoo goota qabaatte seenaa qabaatte sa dhugaa siin himuu. Wallisummaan yoo ta'e waanuma fedheen yoo ta'e eenyu qabsarratti wareegamuudhaan eenyu nuyi. Islaamummaan teenya Oromummaa akka dagaagsinuufi nuyi. Kaasiin ga'e Oromummaa qabeenyaan yoo ta'e nuyi. Bara meeqa Adawaa irratti nu gubaa baate harma keenya muraa baate calanqoo irratti lafee teenya nu gubaa baatan yoo kana ta'e lafee teenya nu gubaa baate abbootiin teessan warri kiristinnaa kaafame Minilik kiristinnaa kaafate nu miti. Nuyi ka tokkummaa Oromoodhaa dagaagsu kan kiristaanas musliimas kabajee waaqeffatas kabajee wajjin jiraatu. Gabroota rabbii ta'uu beeyni maal haasa'ita? Yoo waan akkanaa walitti haasa'ineen ka hogguta akkatti Minilikitti hogguta akkatti wayyaanee Oromoo gurguru isinuma warra garaarraa nafne nuti garaarra guddaadha. Nuti rabbi guddifne malee takkaa garaa guddifneen beekna. Oromummaa irratti safataan beeku. Maaliif rabbiin isa keenya itti amannee safataa waan ta'iniif. Warri rabbii sobatti amane hundi kunoo akkanuma. Kana gaa mee isinis rabbii keenyaan malee waa takka fida hajuujii fi maajuuj inshaallah injaanii miti. Hajuujii fi maajuuj inshaallah waan hin jenneef hoggaa qotanii ifatti bahan jennetti cuqqaallee jeemi rabbiin. Tanumaaf hoggaa qotanii bilisoomne isin jettan isin cuqqaallee isin deebisa. Hoggaa ifa baane jejjiim godhee tarkaa deebisa. Hai. Abdu Jabbar keenya hoggaa kas gootu hoggaa gartee gabbaaftee du'a takka ajjeeftanii qaltanii Abdu Jabbar hin baana bukaatoo mirgaatiin baana hoggaa ajjeeftu sulma islaamaatii bar ilma Oromootii bar akkamittiin boo Oromoo ta'uuf islaama ta'uudhaaf qaanfadha maal jechuudha kun maal jechuudha maali Hai. Abdu Jabbar hoggaa gartee ajjeeftanii amma seega takka ajjeeftan booda hiji ajjeeftanii eega ajjeeftan booda lammada qaama guutuu baqeessitan meeshaa garaa guurtan du'a meeqa ajjeeftan sa'a takka keessatti eenyu kutu godhe biltiginnaa Muhammad gartee rabbiin hin jiru ati jettu yoo inni kun bu'e rabbiin jiraachuu saata kanaan isaan kana harcaase akkanatti jiraachuu isaatiin akkana walitti rabbii tokko waliin laaqu jira wayyaan isin fakkaate ammas dhaggeeffadha dhiyoo tana maaliin jeeseetan dhaggeeffadha Oromooti ya kabajamoo yaa shanyiiti ya dhaggeeffadha
ilma jechuun maraatuma wayya jeeme wallisaan keenya. Ana tokkicha bareentoo Oromoo kan abbeeraan isaa Arsee Xummuugaa bareentoo Abbaasii Koomandoo kan abbichuu Abbaa Walloo ana tokkicha bareentoo kan adeerri isaa Qalloo bareentoo Oromoo kan ubbanna bareentoo sittiin dhaadadhaa qabadhu sittiin dhaadadhaa qabadhu sittiin himaati yaa tokko salakkaawwachuun beeyni akkasittiin sitti hima. Hiji ana kadirri kabbaan isaa gartee Murowwa bareentoo kabbaan isaa Karrayyuu bareentoo Oromoo hayyey gosallee sitti faarsaatiin sitti himatu. Abbootiin teenya kanatti haasoyti. Gaata torba waggaa lakkaawwattee fiixaan sii Minilikitti galu. Lama waggaa lakkaawwattee fiixaan sii Gondaritti galu. Shilmii. Laal qabsuma laal miidiyaa kana gubbaa wayyaanee to kanatti daakee biltsiginnaa kanatti daakee tanaafiin bardi daabara Oromooti jedha dhaggeeffadhu bakka tanan siima biltsiginnaa wayyaaneen akkana gootee itti janiituma qabsuma ilmaan Oromoo qabsoo tana Jawaar Faatiitu qabiiroo kumaantamaan akkana qabsaa'u jirruutu biltsiginnaa raase wayyaaneen otoo nuti ilmaan Oromoo jiraachuu baanne wayyaaneen kaatee abdattee qabsootti hin kaatu na dhageessaa qabsoo nuti finne amma duruu dabarsanii akka goonni wayyaanee ta'etti. Wayyaanu makara isa lafaa kaate gootummaa nuti qabsooyne finne Jawaar wanni godhaa jiru dachi Baqqalaa wanni godhaa jiru kan mana hidhaa keessa jiru kan wareegamee fi dilli ilmaan Oromoo kumni kufee kuni biltsiginnaa raasee kuni wayyaanee illee raasee biltsiginnaa raasee ilmaan Oromoo gootoowwan leenca wanaati ta'es dhaggeeffadhu aangoo qabachuu fi aangoo qabachuu dhabuu waan biraati mirga keenyaaf garuu na dhageessaa wayyaaneedhaa miti karaasee. Wayyaanee miti biltsiginnaa karaase wayyaanees karaase biltsiginnaas karaase nu gootoowwan Oromooti nu gootoowwan Oromooti gootummaa maal qabdi maal wayyaanees harka qullaa biltsiginnaas harka qullaa karaase nuyi arraas yoo ta'e boruus yoo ta'e kaleessas yoo ta'e kanuma akka wayyaaneen goota taate nuu kanaasitti qabanii Jawaar faasasuma qabaniiti gootummaa miidiyaa kana gubbaa wayyaaneen afaarsitii kam. Qabsuma nuti wayyaanee biltsiginnaa kana hunda karaa seenyu nu himi laal duruu qabsoo Oromoodhaaf fuutee kaleessaas fuutee qabsoo ilmaan Oromoo qayroon godhan biltsiginnaadhaaf miidiyuma kanarraa maaf dhaabbachuu diddan yoo haasoytan akka nuti haasoynu kanatti maan haasoyne yaa warra fayyaa ifiin jiru awaama jazbaa hiji Jawaar tosiingee Jawaar turu nuyi Boboodha kan biltsiginnaa raase qayroo Oromooti qarree Oromooti wayyaanee miti nuyi fagii wayyaaneedha jetta goonni Oromoon hirkataadha miti Oromootti hirkatan malee wayyaaneen is yoo ta'e Gabroota Rabbii lafarraa balleessiti. Mileenaan manni keenya lakkaa'u. Maal abbaasii nu goote? Maal abbaasii eenyu dhiifama gaafatte? Nama ajjeese bara Oromoo miti boo yookaan dhaaba siyaasaati miti barboo kan gartees ta'u furullaatti ja'an. Oromoo miti barka ta'uu baa namaa godhu Rabbii barboo Gabroota Rabbiitii barboo. Gabroota Rabbii lafarraa balleessiteeti. Gabroota Rabbii dhoyiteeti Oromoon dhiifama sii gooti. Oromootti ta'uu battaa Rabbitti ta'uu battaa. Rabbitu dhiifama sii godha waan akkana dhiis kan ammaas raasee jiru wayyaanee osoo hin ta'in biltsiginnaa kan gartee raase nu gootoowwan Oromoodhaati afaan guutuudhaan sagalee guutuudhaan adda guutuudhaan ana odaa bultume hayyay leencawwan Oromooti kan qabri gadi guuramee fi gootoowwan kana faarsuu dhiiseeti
funaantuu biyya teenya gartee fudhachuudhaan loltu. Funaantuu kaleessas dhiigaa keenya dhuyde bilchiqinnaas ta'e kanas ta'e hiji nurratti goota godhee faarsaa akkam nuyi kan isaanis harka qullaa facaase kan inni harka qullaa facaase boruus facaasuudhaaf ka ta'u nu gootoowwan Oromooti. Nu gootoowwan Oromooti. Hamilee teenyaa fi onnee teenya sitti himna. Isaan kilaashii fi qawwee lolanii isaan qawwee fi matarayya si lolan kana kaarcaase nuyi. Lamaanuu kaarcaase nuyi. Naftanyaas isaan kanas nutu gaddeebise. Jowaar Turaasen jettu. Baqqala Turaasen jettu. Shamshuddin Xaarraasen jettu. Kadir Martuu Raasen jettu. Waboo Raasen jettu. Qayroo Oromoo Raasee Qarree Oromoo Raasen jettu. Kunool jaalawwan laal miidiyaa kana gubbaa jiran laal. Ijoollee laal dargaggoo fi shamarran Oromoo kana Turaase. Kana Turaase laal. Asirraa akkana daawwatu bukkurii babbareedu tana Turaase. Tanneen taniin faarsu'an. Boodeem goonni kiyya kanneeni. Isin asirra na daawwatu kana. Boodeem nurraa. Deemi nurraa. Hayya. Maal haasoftaa? Maal haasoftaa? Duumoo waamuudhaa miti dhamuun keenya waamuudhaa miti. Qabsoodhaa ni wareegamna ni hidhamna kaa. Ishishee. Maal haasoftaa? Maal haasoftaa? Ofuun bilisoomne nu bilisoomsitii maal? Kanaaf qabsoo tana kan bilchiqinnaa raase wayyaanee osoo hin ta'in yookaan goonni bilchiqinnaa osoo hin ta'in Oromoodha. Abbaan qabsoo tanaatis Oromoodha. Fuutee qabsoo wayyaaneedhaa kan nuudhiise akka kaleessa bilchiqinnaa kanatti duruu eegalanii bar. Irkattummaa malee isa of ta'uu hin dandeessu ati. Irkattummaa asooyitaa. Oromoon tokkollee waan ati asooyitu kanarra sin deeggaru. Dhugaan jiru hunoo ka dhugaa sitti himu kana. Dhugaa hunoo dhugaa Oromoon as sitti hima. Tarreesseetiin sitti hima. Fafakkeessuudhaaf. Hayya. Fafakkeessuudhaaf gootoowwan Oromooti. Kaarsiirraa lole. Kan Harargeerraa lole. Kan Walloorraa lole. Kan Booranarraa lole. Kan Wallaggaarraa lole. Kan Shawaarraa lolu. Kan miidiyaa gubbaa lolu. Nuyi. Silaa nu abdatteeti wayyaaneen qabsootti galte malee silaa Oromoon jiraachuu waattee isaa qabsoo galti maa. Maal isin maal qabdii hoo isin? Biyya maal qabdii loltee hoo loltee hoo? Nuti abbaa Oromiyaa bal'oodhaati. Nuti Oromoo guddaadha kabajamaadha. Oromoo guddaadha hirkataadha miti Oromoon. Eenyumatti Oromootti hirkata malee nafxanyaanis funaantu Oromooti. Bishaan Oromoo waraabdi. Tigrees yoo ta'e bishaan Oromoo waraabdi. Liwwaacii kophee carqii fa'a. Sheet. Hayi. Bututtuu hunda fiddeen irratti ol baaftaa maal? Bututtuu hunda narra faarsitaa maali miidiyaadhaan? Qabsaa'ota zulmii kanatti natti faarsitaa naa hojii kamii wal qixaboo ana haaqa kiyya falmatu an biyya Tigree fuudhuudhaaf biyya Amaaraa fuudhuudhaaf hin qabsooyin. Biyya teenya nuti qabsaa'ota halaalii barboo qabsaa'ota haram if qabsaa'u nutti faarsitaas deebitee maas. Gumaa san siitu irraa baase gumaa ilmaan Oromoo san gumaa ilmaan Oromoo ta'e isin nu goote wayyaaneen bilchiqinnaan isaan nu goote siitu dhiifama godhaafi. Rabbitti amananiiti azaabni rabbiitu kanatti buuta hunda keetti haqa ilmaan Oromoo dhoysite dhiiga ilmaan Oromoo dhoysite haqa rabbii akkamitti dhoysina haqa rabbii akkamitti dhoysa maal jechuudha ilmaan Oromoo mileenaan kafitte siitu dhiifama godhaa fi takka dhaabe siyaasaa dhiifama godhaa fi hojjanneedhaaf yookaan bilchiqinnaa dhiifama godhaa na waan Oromoo godhaniif guma Oromoodhaa rabbiitu baafataati eenyumti nuun baasu. Oromooti yemmoo rabbii kiyyatu daraarsa. Walloo kiyya hoggaa daaraa narraa gootu ammas akkuma gartee Minilik harmaa fi harkan umure mooticha Tigreetii miti kani Atsee Yohaannisii miti ka Walloo guyyaa tokkotti nama 600 ibiddaan bobeesse. Walloo kiyya taabbaa kiyya taabbichuu bareentoo kiyya. Walloo tiyya kabajamtuu taabbichuu bareentoo karrayyuu Oromoo. Hijibo takarrayyuu bareentoo Oromoo. Hijibo. Bada gosaa barboo yaa ka gosan beeyne ka dhama gosaan beeyne.
waa'ee Harargee hoggaa natti haasoytu yoo laal bareentummaa kee beeyte natti haasoyta na dhageessa akkaan sitti haasoo waa'ee Arsii hoggaa beeyte bareentummaa kan kee hoggaa beeyte natti haasoyta gosa waa'ee Walloo hoggaa natti haasoytu akkasitti natti haasoyta gosa natti lakkaawwachaa kanaachi yoo gosa natti lakkaawwatin waa'ee biraa natti haasa'uu hin dandeessu kun seeraa fi heera abbootiin teenya mirkansiteedha seera abbootiin teenya mirkansite eenyummaan nu siin kaanu aangorra kataa'u nuyi barcuma keenya irra jirra atis barcuma keetii irratti mootii nutis barcuma keenya irratti mootiidha boorantichinis barcuma isaa irratti mootiin nuti bareentos barcuma keenya irratti mootiidha ይሄ ያግባባናል ያስማማናል አወሳሰዱም ቀላል ለጤና ተስማሚ ምቹና አስተማማኝ ነው ሃይ ofitti amantummaadhaan akka guutamtaniifin haasa ofitti amantummaadhaan isinii kadhe eenyumaa hin sodaatin eenyumaa dhugaatti himuudhaaf dhugaa rabbitu bilisoomse waan ta'eef ibiddatti darbami dhugaadhaa jecha qalami jibbami arrafami dhugaan dhugaa rabbiiti rabbis hin jibbin himitti ilma namaa kana wallahi dhugaatti himtee ni kabajamtee jaalatamta malee abadan duuba kanaaf rabbi muhammadan rasulullah kagartee rabbiin hin jiru naan jettu miidiyaa gubbaa teessee yoo abiyyi kufe fook oromoo wayyaaneen isni kufa kufee jira bilisignaan isni kufa olaantummaan ta rabbii fi warra rabbitti amaneeti isa kana kan hin mirkansu basmaan kiyya firmaan kiyya saayiniin kiyya ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dhugaan jiru isa kana garuu miidiyaa kana gubbaa teessee jaarraa abbaa gadaatiin jaaladha naan jaa jaarraa abbaa gadaatiin rabbiitiif qalabee bara waaqoo guutuutiin jaaladha naan jaa waaqoo guutuu diin rabbiitiif yeroo qalabee bara diin rabbii jechuun barboo hattummaa jechuu osoo hin taane diin rabbii bar oromoo dagaagsaa barboo diin rabbii oromoo lallisaa barboo oromoo bareechaa barboo bareedina keenyaa barboo nuura keenyaa barboo ati akkas jechuun haada kana fitti dhahee na balleessu naa wayyaa barboo nu dhugeessaa nutti roorriftanii rabbii keenyaa nu jalatti roorrisuu barbaaddii barbootun rabbii keenyatti jiraachuuf rabbii keenyaa mirkansuu barbaaddi tun jiraachuu rasuula keenyaa mirkansuu barbaaddi barboo madaa rasuula keenyaa obsinee yaana malee barboo isinii hojii barboo waan isin bar jibbaa nuti maal islaama irraa qabdan takkattiin si beeka guureetiin si fixa lafatan irraa waan isin gootan jechuu keenya abbootiin teessaniis beekaatti walii obsinee irra walii dabarree deemna malee jettanii rabbii keenya rasuula keenya nu jalatti tuuxan jechuu keenya kana isinitti hin dhiifnu adda facaana malee gaafa rabbiin keenya kabajame isin kabajne eenyumaa ta'e kun kan hin guutuu addunyaa irratti labse kan ifitti qaanfannuuf hin qabnu jechuu keenya qabsoon keenyas woboon iskanuma woboon islaamummaadhaaf kabajaa guddaa qaba kiristaanummaaf kabajaa guddaa qaba akka woboon jiru woboon kan kiristaanis kan muslimaatis kan waaqeffataatis mirga isaatiif deemee falmata kan kiristaanaa kan obboleessi isaa kan islaamaa akka tokko barbaadu kan muslimaatis obboleessi isaa kan kiristaanaa akka tokko barbaadu kana bira dabree garuu an islaama ta'uudhaaf kana jibbu yoo ta'e akka kiristaanaa hallayyaa bu'in jaan innis naan ajju isuma kana malee islaamummaa tiyyaan qaanfadde yookaan hoogganaan islaaman ta'u yookaan maariyyoota no yookaan abiyyi